بمتا من بمتا أنت وانجي Wow!
Sabawaqa Bagatti Singehe Fatani Boni family Kenafi Namasimbra Jurum Bagatti Singedan Ammas Davalati Bagatti Singedan Ashama Qophii Ijoollee jalqabeera kan itti aanu tiksiidha. Tiksichi immoo anumarraa eegala. Maqaan koo Isinaaf Sooressan jedhama. Kan isinii dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluuti. Cunqursaadhaan itti faradame ni ajjeefame. Hidda dhaloota isaatti eenyutu himare? Biyya warra jiraatan keessaa ni balleeffame. Balleessaa sababa kootiin hamma du'aatti ni adaba. Isaayyaas 53:8 waan dhaggeeffataniif. Amma kan itti aanu ulfinaa fi dhahamleedhaan naasi maddamu. Awali sawa jalota gitu tiada metode ini kan warna sesuatu gitu tawalami. Amma kan itti aanu hawwanii dhahamleedhaan naasi maddamu. Isiniif dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluudha. Inni cubbuu namoota baay'ee baatee waa'ee cubbuu isaaniitiifis hin kadhate. Warra balleessaa qaban wajjinis waan lakkaa'ameef ani qooda isaa warra gurguddoota wajjin nan godhaaf warra jajjaboo wajjinis boojuun hirmaata. Macaafa Isaayyaas 53:2. Na dhaggeeffatanii guddaa galatoomaa. Amma kan itti aanu lammaa dhahamleedhaan naasi maddamu. Sehingga mana sendiri situs kemajar pun. Lukas di dalam sadila kau safta misalkan. Kecuali sampai di bertuni galilea ada Yasuus juga pun. Undin lala dapatan ini lala. Di mana lagi kita udah. Amat hari kian Rauli dah hamil dan masih madang. Shoba jedhama kan isinii dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluu Maatewos 28 ammas dafaa dhaqaa ilma bartoota isaatti inni du'aa ka'eera inni isin dura Galiilaa hin dhaqa jedhi isaanitti ani kunoo isaanitti himeera jedhe. Kan itti aanu firaafisiidhaan hamleedhaan naasi maddamu. Ani maqaan koo firaafis tola isaan jedhama. Wangeelaa Yohaannis 1:29 borumta Yohaannis otoo Yesuus gara isaa dhufu arge. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarra fuudhu waan dhaggeeffatanii guddaa galatoomaa. Kan itti aanu fayyeeraadha hamleedhaan naasi maddamu. Ani maqaan koo Wangeelaa gaaddisaan jedhama. Kan isinii dhiyeessu macaafa qulqulluuti Yohaannis 1:30 akkana Yesuus daa'ima gaggaa'aa sana edda afaaniin qabee booddee fiixaan ba'eera jedhe mataa isaa jallifatee fuula isaa kenne waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Amma kan itti aanu naafii adiidha hamleedhaan naasi maddamu. Maqaan koo Isaan jedhama kan isinii dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluu inni garuu dhugumaa dhiphina keenya fidatti hin baatu muddama keenyas hin ga'a Isaayyaas 53 waan dhaggeeffatan. Amma kan itti aanu keenyatti dhaamneedhaan naasi maddamu.
isaa jedhama kan isinii dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluuti. Ermiyaas 53:7. Isaan cuqursanii dhiphisanis inni garuu waa tokko iyyuu hin dubbanne akkuma ishee mooraadhaaf qalamee geeffamutti ni oofame. Isaayyaas waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Qophii isaatii isaa gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u isaan jedhe waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Amma kanatti ammas ta'uutti hamleedhaan na simadhaan. Ani maqaan koo Mastuu Tasfaayeen jedhama kan isinii dhiyeessu macaafa qulqulluudha. Yohaannis 15:1 ganama akkasidha. Yasuus mukichi waa'ee inni dhugaadha. Mukicha dhaabee adeemu immoo abbaa kooti. Damee otoo adatti jiru ija hin godhanne hundumaa mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeenxaawwan arge. Anitti aanu gootuudha hamleedhaan na simadhaan. Keenya akka dhaloota kanaan labannetu adumaadhaanis kana hin godhu. Waaqayyo garuu yakka keenya hundumaa isarraa hin qabu. Waan dhaggeeffataniif amma kanatti aanu diina sarmuudha. Amleedhaan as maddan. Mataantaa diina sammuusisaan jedhama. Kasi dubbeessu macaafa qulqulluuti. Inni dugdaa inta maabas jedhamee waamama. Kanatti aanu kennaadha hamleedhaan as maddan.
boqonnaa 27 lakkoofsa 5 kun golgaa mana qulqullummaa olii yeroo garii iddoo lamatti tarsee laftiisa cheekaataman silee awwaalonni immoo banamanii Mata hojii damsadee lakkoofsa 3 akka jedhe bifni isaa akka bakakkaa ulfinni isaa akka cabbii adii ture waan argitanii hoo guddaa. Ani maqaan koo Gooftuu Gurmaan jedhama kana isin dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluuti. Maatewos 28 lakkoofsa 6 akkana jedha. Inni asin jiru akkuma jedhame ka'eera kottaa iddoo reeffi isaa kaa'ame ture iyyuu ilaalla waan dhaggeeffatan sun. Marcos boqonnaa 10 lakkoofsa 34 jarri ittiin gaasitti ture irree bu'inattis inni immoo guyyaa 3 booddee du'aan ka'a jedhe. Amma kan itti fufu Daawitidha. Daawitiin amileedhaan simadhaa. Isiniif dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluudha. Macaafa Sakkaaraas boqonnaa 13 lakkoofsa 1 guyyaa sanatti burqaan cubbuutti xuraa'ummaatti isaan gulleessu maatii Daawit hin banamu waan na dhaggeeffatan. Maqaan koo Saameel Badhaafaan jedhama. Kanas isinii dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 53 lakkoofsa 5 inni garuu balleessaa keenya waraanan sababii akka keenyaaf reebame hin caccabsame nu nagaa akka argannu hin adabame madaa'uu isaatiinis fayyinnuuf arganna.